Egaa hordoftoota fi jaallattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundi keessan akkam jirtu nageenyi badhaadha isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbe accounting 1 chapter 2 part 4 waliin ilaalaa turre jechuudha. Isa keessattis preparing worksheet kan jedhuu fi closing the books kan jedhu mata duree ciccimaa lama waliin ilaalaa turre jechuudha. Isas akkamitti akka worksheet qopheessinu akkasuma akkamitti temporary account warra ta'an dhuma accounting period irratti gara permanent account akkamitti akka cufnu waliin ilaalaa turre jechuudha. Egaan kutaa har'aa kana keessatti immoo mata duree correcting entry kan jedhuun walitti deebinee jirra jechuudha. Kutaan kunis kutaa chapter 2 kanaaf kutaa dhumaa kan ta'edha jechuudha. Ani kan isin wajjin jiru barataa Galaanaa Daffaarii Yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 3ffaa Department of Accounting and Finance jechuudha. So isinis immoo egaan chaanelii keenya barnoota dhalootaaf kan jedhu seentanii like, share, subscribe gochuun nuti akka dhaabbattan isiniin jenna. Akka nu jajjabeessitan isiniin jenna jechuudha. Egaan kallattumaan gara mata duree keenya har'aatti gaafa ceenu correcting entry maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti correcting entry kan jedhu kuni unavoidable step'idha jedha akkuma asirraa kana ilaaltanitti jechuudha. Correcting entry kun maaliif barbaachise jennee gaafa laallu yookiis immoo akkamitti immoo correcting entry kana qopheessina kan jedhu gaafa laallu correcting entry erroriin tokko akka tasaa nu mudachuu danda'a. Akkuma asirraa argitanii unfortunately error may occur in the recording process. Yeroo record goonu jechuudha akka tasaa maal gochuu dandeenya? For example, debit waan gochuun nurra jiru tokko maal gochuu dandeenya? Akka tasaa credit gochuu dandeenya. Debit waan gochuun nurra jiru credit gochuu dandeenya. Yookiis immoo akka account receivability waan galmeessuu qabnu tokko as a chance maal gochuu dandeenya jechuudha? Akka kaashitti galmeessuu ni dandeenya. Yeroo kana maal gochuu qabna jedha yookiis kaampaaniin sun erroriin gaafa hojjetamu maal gochuu qaba jedha? A company should correct error as soon as they discover them by journalizing and posting the correcting entry. Gaafuma errorii sana discover godhe yookiis aluma errorii sana argeetiin maal gochuu qaba jedha? Correct gochuu qaba, sirreessuu qaba jechaa jira. Maal gochuun journalize akkasuma post gochuun gara ledgeritti dafee errorii sana sirreessuutu irra jira jechuudha kaampaaniin tokko. By the way, correcting entry integral part, it is not integral part of accounting cycle. Integral part accounting cycle miti. Kana jechuun erroriin dirqama uumama jechuu miti jechuudha. Karaa biraa amma adjustingin dirqama kan barbaachisudha. Maaliif? Sababii timing predicate assumption fi accrual based of accounting sababii kana waan uumamu dirqama yeroo hunda accounting cycle keessanii jira jechuudha adjusting entry. Sababii kana lamaaniif uumama waan ta'eef correcting garuu dogoggora nu mudatu irraan kan ka'edha waan ta'eef kan hin uumamu yeroo hundaa immoo dogoggorri nu uumama jennee iyyaannu jechuudha. Yeroo hundaas hin uumamu dogoggorri. So it is not integral part of accounting cycle jettanii qabachuutu sinirra jiraataa jechuudha. If the accounting records are free of errors, no correcting entry are needed. Errorii yoo sin hin muudanne ta'e yookiin kaampaanii tokko hin muudanne yoo ta'e maal gochuun hin barbaachisu jedha? Correcting entry qopheessuun hin barbaachisu jedha. Correcting entry must be posted before closing entries. Correcting entry maal gochuu qabna? Osoo post closing trial balance son hojjeti yookiis closing entry son hojjeti dafne sirreessuu qabna jechuudha. Dogoggora nu mudate tokko osoo closing entry qopheessin dursine sirreessuu qabna jechuudha. To determine the correcting entry, it is useful to compare the incorrect entry with correct entry. Maal goona correcting entry determine gochuufi correct entry fi incorrect entry wal bira qabnee ilaalleeti murteessinaa jechuudha. Kun immoo maaliif nu fayyada? Doing so helps identify and amount that should and should not be corrected.
kana compare gochuun yookiis wal bira qabnee ilaaluun amma wanti sirrii ta'ee fi sirrachuu kan qabu tokko adda baasnee akka nuyi beeknuuf nu fayyadaadha. After comparison, the accountant makes an entry to correct the account is erga compare godhee ka'ee accountantii tokko maal godha? Entry qopheessa. Correct entry qopheessaa jechuudha yookiin in sirreessa. So mee keesii lama haa fudhannu. Keesii tokko fudhannee haa ilaallu as keessatti jechuudha. On May 10 jedha keesii kana yoo dubbistan jechuudha. By company journalized and posted a $500 cash collection on account from a customer as a debited to cash for $500 and a credit to service revenue for $500. The company discovered the error on May 20 when the customer paid the remaining balance in full jedha. Kana jechuun maal godheeraadha? Meeyi 10 kanarratti baay kaampaanii kan jedhu accountantiin isaa jechuudha maal godheera? Cash collection on account jechuun amma servisii tokko bifa duubeedhaan hojjettaniitu garuu gara fuulduraatti maallaqa kan fudhattan tokko yookiis immoo meeshaa tokko bifa duubeetiin gurgurtanii gara fuulduraatti maallaqa isaa kan fudhattan tokko maal gootanii jechuudha. Gaafa maallaqa sana fudhatu jechuudha kaampaaniin sun dura akkasitti hojjetee kan ture tokko maallaqa isaa gaafa fudhatu maallaqa sana gaafa fudhatu akkam jedheeti galmeesse kaash jedheeti deebiit godhe kaash jedhee deebiit godhe service revenue jedheeti credit godhe kun akkas ta'uun irra jira akka recording process keessatti bifa kanaan galmaa'uun qabu baay'ee kana beekuu qabdu. Kana akkamitti akka galmeessinu normaalisa. Inni amma maal jedhe kaash jedheeti 500 debit godhe service revenue jedheeti 500 credit godhe jechuudha. Inni kun sirrii miti jechuudha. Akkasitti galmaa'uun qabu ture dura. Dogoggora akkasii hojjeteera jechuudha. Sila akkamitti galmaa'uu qaba ture waan kun dura kaash jettaniiti 500 debit gootu account receivable jettaniiti account receivable jettanii 500 credit gootu jechuudha. Maaliif account receivable tu hir'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Duubeedhaa waan gurgurtan yookiin servisii waan kennitan tokko gaafa maallaqa fudhattanii account receivable sun hin hir'ata kaashin hin dabala. So yeroo kanammoo account receivable hir'achuu isaa mul'isuuf credit gochuutu nurra jira malee service revenue credit hin goonu. Amma maal gootu gaa dogoggorri jiraachuu dhiisuusaa maal gootu compare gootu. Amma akkuma sirraa argitan incorrect entry kana cash jedhe kanaan debit godhe service revenue jedhe kanaan credit godhe. Inni sirriin garuu isa kana ture. Gaafa May 20 irratti cheekii godhu jechuudha ilaalame May 20 irratti dogoggorri jiraachuun isaa kan beekame. So correct entry akka kana ta'uu qaba ture. Akka kanatti galmeessuu qaba ture dura. Gaafa compare gootanii amma maal argitu dogoggorri kaashii normaalii galmaa'eera. Sirrii kaashii jennee debit 500 gochuu qabna. Yookiis nurra jira jechuudha. Service revenue garuu 500 maal gochuu credit ta'uun qabu ture. Account receivable immoo 500 credit ta'uutu irra jira ture. Kana jechuun service revenue gaafa credit ta'e jennu hin dabalee jechuudha. 500 dabaleera jechuudha. Account receivable immoo 500 credit ta'uun kan irra jiru credit hin taane jechuun maalidha jechuudha. 500 kan credit ta'uun irra jiru credit hin taane yookiis hir'achuun kan irra jiru hin hir'anne yoo ta'e overstate ta'ee jira jechuudha. Amma asirraa akka laaltanitti service revenue 500 dabaluu kan hin qabne hin dabaleera credit ta'e jechuudha. Normal balance isaa credit waan ta'eef service revenue. Account receivable immoo 500 credit ta'uu kan qabu yookiin hir'achuu kan qabu osoo hin hir'atiin dogoggoraan hambisnee jechuudha. So maal gochuun nurra jirare hir'isuutu nurra jira jechuudha. So amma as keessatti kuni kan dabaluu hin qabne dabale jechuun service revenue overstate ta'ee jira jechuudha. Inni service account receivable immoo 500 hir'achuun kan irra hin jirre
kan irra jiru ifama 500 hir'achuun kan irra jiru hin hir'anne jechuun maalidha innis overstate ta'ee jira jechuudha. Amma a comparison of incorrect entry with correct entry reveals that the debit to cash for $500 is correct jedha asirraa akkuma argitanii correct jedha kaashiin keenya sirrii galmaa'e however jedha the for $5,000 credit to service revenue should have been credited to account receivable. Account receivable ta'uu qaba malee service revenue credit gochuun nurra hin jiru ture jechuudha. Amma gaa as a result both service revenue and account receivable are overstated in the ledger jedha. Kana jechuun account receivable kan hir'achuu qabu osoo hin hir'isiin darbe jechuudha. Service revenue immoo kan dabaluu hin qabne dabalee jechuudha man. Kana jechuun kan dabaluu hin qabne dabalee jechuun overstate godheera jechuudha. Kan hir'achuu hin qabne immoo osoo hin hir'isiin darbe jechuun maal godheera jechuudha? Overstate godheera jechuudha. Kanaaf service revenue fi account receivable in overstate ta'anii jiru jechuudha. Yaadi isaa kanadha wanni kuni. So buy makes the following correcting entry. Correcting entry qopheessutu irra jira jechuudha. Correcting entry. Akkamitti qopheessamoo yoo jettan service revenue maal godha hir'isuuf isa overstate ta'e sana understate normal isaatti deebisuuf jechuudha. Maal gochuutu irra jira service revenue faallaa normal balance isaa gochuu qaba jechuudha. Kana jechuun service revenue credit ta'uu qaba yeroo dabalu. Hir'isuu isaa mul'isuuf debit goona jechuudha. Account receivable gaafa overstate ta'ee jira waan ta'eef hir'isuu isaa mul'isuuf yookiin directly dhaqnee account receivable irraa 500 hir'isuu dandeenya jechuudha. So account receivable keenya credit gochuutu nurra jira jechuudha. Kanaan normal balance isaaniitti deebisna jechuudha. Bifa kanaan hojjennaa jechuudha correcting entry. Mee gaaffii bareedduu tokko waliin hojjenneeti kanumaan goolamnaa jechuudha paartii shanaffaa kana kanumaan goolamnaa jechuudha. Waan kun correcting entry kun konseptiin isaa takkaasiniif galee jennaan waan baay'ee salphumatti hojjechuu kan dandeessan garuu konseptii ishee hubanne taanaan baay'ee qormaata irratti illee waan simmiidhuu dandeessuu fi xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'uu qabdu isiniin jedha. Mee haa ilaallu gaaffii kana. Question jedha from this information prepare a corrected trial balance jedha. Scarlett Corporation trial balance April 13 2015 jedha. Maal akkuma asirraa argitanii real balansiin yeroo hundaa gama deebitiif krediitii walqixa ta'utu irra jira ture. Garuu asirraa gaafa laaltanii asiin 24,539 dha. Asiin immoo 22,244 jira. Unbalance ta'eeti jechuudha. Unbalance ta'ee jira akkuma asirraa argitanii. Asirraa akkuma argitan gama krediitiif deebitiin walqixa miti. So maal jedha informationiin jalatti kennameeru kuni informationiin jalatti nuuf kennameeru kun an examination of a ledger shows these errors jedha. Errorii armaan gadii kana agarsiisa. Errorii hamma 5tti jiru lakunu asiin. Egaa yeroon kana hojjedhu sirriitti akkasiniif galuu fi waraqaa fi scriptoo qabattanii ida'aa deemuu qabdu. Yeroon ida'aa deemuu qabdu. Sinis yeroon hir'isaa deemuu qabdu. Poos gootanii jechuudha. So amma maal jedhaa gaafa leejerii duubatti deebi'anii ilaalan jechuudha. Duubatti gaafa leejerii deebi'anii ilaalan maal arganii jechuudha. Dogoggora akkamii arganii jechuudha. Cash received from a customer on account was recorded both debit and credit as 1,580 instead of 1,815. Maal jedhaa kana keessatti kaashiin on account bifa duubeedhaan kenname tokko yookiis servisii hojjettaniitu ta'uu danda'a yookiis meeshaa tokko gurgurtanii bifa duubeedhaan gurgurtaniitu ganaa maallaqa fudhattu yoo ta'e gaafa maallaqa fudhattan sana receivabiliin sun hin hir'ata. Kana normaalii isaa yoo galmeessinu jechuudha. Gabaabumatti amma kan akkamitti galmeessuu nurra jira kaash jechuu qabna mitiire yeroo receive goonu waan duubeedhaan kennine tokko kaash jennee
account receivable jennee galmeessuu qabna ammauntii sanaatiin jechuudha. Maalidha jedhaa 5,850 kan galmaa'uu qabu jedha. 8,850 kan galmaa'uu qabu maal godheedha? 1,580 galmeessee jedha. 1,580 galmeesse dogoggoreetu jechuudha. Akka kanaatti galmeesse. So maal gochuu qaba inni kuni garaagarummaa ishee baafachuu qabdu kana keessatti. Hammam dogoggoratu jira yoo jettanii 1,850 jettu. Hir'isuu 1,580. Akka kana garaagarummaa isaa baafattu. Gaafa garaagarummaa isaa baafattanii 270 isinii dhufa garaagarummaa isaa. Maaliif 1,850 jedhee kaashii deebiit gochuu qaba. Account receivable credit gochuu qaba. So kanaaf amma kan osoo galmaa'een jiru meeqa jechuudha? Garaagarummaa ishee kana lamaan gidduu jiru 1,850 hir'isuu 1,580. Gaafa garaagarummaa baastan 270. So maal gochuu qaba jechuudha? Ammayyuu ganaa maal gochuu qaba jechuudha? Kaashiitti maal gochuu qaba? 270 ida'uu qaba. Account receivable irraa immoo account receivable irraa 270 hir'isuu qaba. Kana jechuun account receivable overstate godhee jira jechuudha 270. Kaashii keenya immoo debit kan irra dabaluun kan irra jiru 270 osoo hin dabaliin jira waan ta'eef understate godhee waan jiruuf itti dabaluu qabna. Account receivable garuu as keessatti maal ta'eera? Overstate ta'ee jira. So irraa hir'isuu qabna jechuudha 270. Walitti hidhaa deemaa asirraa akka asumarraa argitanitti kaashiitti amma maal gootu 5,912tti 270 kana hidhaa deemaa akkasiniif galuuf jechuudha yeroon itti hidhaa deemu. Lammaffaa irratti immoo maal jedha? The purchase on account of a computer costing jedha. Costing 1,900 was recorded as debited to office expense and credited to account payable jedha. Maal jedha? Computer biteeti maal godheedha? 1,900 computer biteetu maal godhee? Office expense jedhee debit godhe. Account credited to account amma immoo credit jedhee immoo account payable jedhee jechuudha. Amma kana jechuun computer equipmentidha. So equipment immoo maal hin goonu? Directly dhaqnee expense jennee hin galmeessinu jechuudha. Amma akkamitti galmaa'ee kuni office expense jedheeti namni kuni maal godhe? 900 debit godhe. 900 debit godhe. Maal jedhee amma immoo account payable jedheetu on accountidha garuu kun bifa liqaatiin kan bitamedha jechuudha. Account payable jedhee maal godhe? 900 maal godhe? Credit godhe jechuudha. Kan inni gochuu qabu garuu maalidha ture? Equipment jedhee maal gochuu qaba? 900 debit gochuu qaba. Account payable jedhee 900 credit gochuu qaba. 900 credit gochuu qaba. Amma as keessatti akka ilaaltanitti rakkoon jiru maalidha jechuudha? Account payable sirrii galmaa'e 900 credit gochuu qabna. On accountidha waan ta'eef kan bitame jechuudha. Equipmentiin garuu sirriin galmoomne office expense jedhee galmeessu equipment jedhee galmeessuu qaba jechuudha. Kana jechuun equipmentiin kan dabaluu qabu osoo hin dabaliin jira jechuudha. Office expensiin immoo kan dabaluun irra hin jirre dabaleera jechuudha. Kana jechuun overstate godhee jechuudha office expense. Equipment immoo understate godhee jira jechuudha. So maal gootu yeroo kana dhuftaniitu asitti 900 dabaltu jechuudha. Iddoo equipmentii kanatti 900 dabaltu. Hidhaa deemaa isin yeroo ilaaltan viidiyoo kana hidhaa deemaa. Understate ta'ee jira waan ta'eef equipmentiin kunoo 6,100tti meeqa hidhaatu? 900 hidhaatu. Dhuftanii office expense kanarraa immoo maal gootu? 900 hir'istu jechuudha. Kan dabaluun hin qabne dabaleera waan ta'eef yookiin kan galmaa'uu hin qabne galmeesseera manni 900 jedheetu computer yeroo bite equipmentidha. Computer immoo overstate godhee jira waan ta'eef maal gootu? Office expense irraa hir'istu jechuudha.
akka kanaatti hir'istu jechuudha. So amma inni sadaffaan kun immoo maal jedha? Service was performed on the account jedha. Service was performed on account for client for maal jedha 2250 for which account receivable was debited for account receivable was debited for 2250 and the service revenue was credited for 225 jedha. Kana jechuun ilaama asitti ilaalaa gaa transposition error waan jedhu isinitti meera natti fakkaata, waliin ilaalaa turre natti fakkaata yeroo darbe transposition erroriitu mudateedha. Maal jedhee amma servicii on account kenne, kana jechuun account receivable dha jechuudha. Account receivable jedhee servicii on account kenneetu jechuudha, yookiin bifa duubeetiin kenneeti maal godhee servicii gaafa kenneeti maal godhee account receivable jedheeti maal jedhee galmeesse 2225 jedhee galmeesse. Maal jedhee immoo service revenue jedheeti maal godhee 225 jedhe. Argitanii ammas irratti 225 jedheen maal gochuutu irra jira ture namni kuni account receivable sirriidha kan galmaa'eeru. Garuu service revenue kana irratti maal gochuutu irra jira ture 2250 jedhee galmeessuu kan irra jiru 225 jedheetu galmeesse jechuudha. Zeeroo biraa hambisee jechuudha. Akka tasaa namni kun osoo hin beekin zeeroo biraa hambisee jira jechuudha. So zeerootti dabaluutu irra jira jechuudha. Kana zeeroo dabaluutu irra jira jechuun 225 qofaa galmeesse jechuun amma 2250 kan galmeessuu qabu 225tu qofaa galmeesse jechuun ganaa kan galmeessuu qabu hammamtu irra jira jechuudha. By the way, account receivable normal galmaa garuu service revenue in galmoomne 2250 galmeessuu kan qabu 225 galmeesse waan ta'eef hammamtu ganaa soon galmaa'in jira jechuudha. Garaagarummaa isaanii kana baafattu 2250 irraa 225 yoo hir'istan meeqa sinii dhufa? 2025 sinii dhufa jechuudha. Kun ammayyuu gana service revenue credit ta'uutu irra jira jechuudha. Service revenue as jirtee lakunoo iddoo kanatti maal gootu dhuftaniitu 2025 idaatu jechuudha. Dhuftaniitu 2025 idaatu jechuudha. Bakkittii kanatti dabaluu ishee mul'isuuf jechuudha. Kan dabaluun irra jiru ammayyuu 2025 waan ta'eef itti idaatu jechuudha. Dhuftaniitu garaagarummaa isaa baastanii. Keesii arfaffaan maal jedha isinitti fakkaatee dhuftanii yoo ilaaltanii payment of $95 for the telephone charge was entered as debited to office expense and debited to cash jedha. Kana yoo ilaaltan immoo akkamidha isinitti fakkaate beektu? Akkamitti galmaa ture kuni akkamitti galmaa ture jechuudha. Maal gootu isinitti fakkaate? Office expense jettaniitu telephone charge bite waan ta'eef office expense jettanii meeqa gootu 95 debit gootu. Cash jettanii immoo 95 credit gootu jechuudha. Amma inni garuu maal godhe jechaa jira keesii arfaffaa kana keessatti office expenses debit godhe, cashis debit godheera. Office akka carraa jechuudha. Dogoggoree office expenses debit godhe 95 cashis debit godhe. Cashiin as keessatti maal ture? Cashiin kan hir'achuu qabu hir'achuutu irra ture hin dabale inni immoo. Cashii hir'achuu qabu hin dabale. Office expenses sirriidha debit ta'uu qaba. Garuu cashiin hir'achuu kan qabu hin dabale. Kana jechuun amma wanta 95 hir'achuu qabu tokko 95 yoo dabalte ammati 95 hir'isuu qabda dursayyuu. Garuu ati dabalteetu 95 itti dabalte. Kana jechuun amma ni fakkeenya qarshii 95 otoon sirraa qabuuti 95 sana osoon sirraa fudhachuu qabu qarshii 95 osoon sii dabalee jechuudha. Qarshii 95 osoon sii dabalee meeqatu sirra jira jechuudha kanko. Meeqas sirraa fudhachuu qaba jechuudha. Osoo seeratti wal dhiyeessine meeqas sirraa fudhachuu qaba jechuudha. Dachaa lama jechuudha. 95 si'a lama sitti kenne waan ta'eef 190 sirraa fudhachuu qaba jechuudha. 190 sirraa fudhachuu qaba jechuudha. Amma kaashiini 95 osoo irraa hir'achuu qabu 95 itti dabalameef jechuudha. 95 osoo irraa hir'achuu qabu 95 dabale. Kana jechuun 95 si'a lamatu
irraa hir'achuu qabaa jechuudha gaafa sirreessinu. Maal gootu kanaaf 95 gizee 2 190 waan ta'eef 190 irraa hir'istu kaashii keenya irraa jechuudha. Office expensiin sirriidha. Telefoon chaarjii gaafa binnu office expense jennee magalmeessinaa jechuudha. Isani asirratti barreessaa jiru kana walitti hidhaa deema. Isaa booddee keesii shanaffaan maal jedha? Service revenue account was totaled at $5,200 instead of $5,280 jedha. Kana jechuun service revenue accountiin tootaaliin isaa maal jedhameedha? 5,200 jedhame. Garuu inni sirriin isaa meeqa tureedha? 5,280 turee jedha. 5,280 kan ture 5,200 jedhee galmeesse. Kana jechuun meeqatu osoo hin galmaa'in jira jechuudha. 5,000 fi gootu 5,000 fi jettu 5,280 hir'isuu jettu 5,200 jettu 5,200 meeqa sinii dhufa? 80 dhufu. 80 osoo hin galmaa'in jirti jechuudha. Kana jechuun 80 understate godhee jira jechuudha service revenue keenya. So ishee 80 osoo hin galmaa'in jirtu kana maal goona? Service revenue kanatti 80 finnee idaanaa jechuudha. Asitti dhufnee 80 daballee idaanaa jechuudha. So amma gaa wanta amma keesiin kun hunda xumurreerra jechuudha. Waan dogoggoroota ta'an. Amma gaa maal gootu? Warra ida'amaan idaatanii warra hir'achuu qaban hir'isneeti dhumarratti baalaansiin isaanii maal ta'uu qaba? Wal qixanuu dhufuu qaba jechuudha. Amma walitti ida'aa yookiin hir'isaa deemaa isiniin jedheera. Ani ofii hir'iseera waan ta'eef yoo gaa amma idaatanii hir'istanii gaafa xumarra baalaansiin isaanii isinii dhufu jechuudha. Correct erga goonee booddee baalaansiin isaanii maal isinii dhufa? Kaashiin keenya ammasitti takkaa 270tti idaane takka meeqatti daane irraa hir'isne jechuudha. 190 irraa hir'isneerra yoo yaadattu ta'e. So maal taati amma kaashiin keenya kun isheen kun hin baddi. So inni haaraan maal ta'a? Gatiin kaashii keenya yoo itti daatanii yookiin irraa hir'istan 592 sinii dhufa. Account receivable irraa yoo yaadattu ta'e 270 hir'isneerra. So isheen kun hin baddi. Normaaliin isaa meeqa ta'a jechuudha? 4,970 nuu ta'a jechuudha iddoo kanatti. Supplying sirrii waan ta'eef akkuma jirutti fudhanna. Supplying keenya sirrii waan ta'eef akkuma jirutti fudhanna. Equipment immoo yoo yaadattu ta'e 900 itti daaneera. 900 itti daaneera. 6,100 kun hin baddi. Inni haaraan meeqa ta'a jechuudha? Equipmentiin 8,000 nuuf ta'a jechuudha. Asitti jechuudha. Isaa booddee account payable keenya sirrii galmaa'e, supplying sirrii galmaa'e, share capitaliin sirrii galmaa'eera, dogoggorri mudanne, retained earnings sirrii galmaa'e, dogoggorri mudanne, service revenue keenya immoo takkaa meeqatti daaneerra? 2,225 itti daaneerra. Takkaa immoo 80 itti daaneerra. So isheen kun hin baddi. Inni sirriin isaa service revenue keenya meeqa jechuudha? 7,300 fi meeqa ta'a? 7,305 nuu ta'a jechuudha gaafa sirreessinu. 7,305. Amma office expense irraa moo meeqa hir'isnee turre silaa? 1,900 hir'isnee turre. Overstate ta'ee waan jiruuf jechuudha. Isheen kun hin baddi yeroo sani meeqa nuu ta'a? 2,400 fi meeqa nuu ta'a? 20 nuuf ta'a jechuudha. 20 nuu ta'a jechuudha. Amma warra irratti correctingiin hojjetame kana ilaala. Asiin warri kun normaalii waan ta'eef sirrachuun irra hin jiraatu. So yeroo kana kun hin baddi, kunis hin baddi. Yoo asiin gadi warra sirratan kana walitti daatan jechuudha. Warra sirrii wajjin yoo haaraan isaa meeqa nuu ta'a jechuudha? 24,000 fi 349 ta'a. 24,349. Wal qixa ta'uu irra jira. Yoo idaatanii ilaaltan jechuudha. Asiinis meeqa dhufa? 24,349 sinii dhufa jechuudha. 49 sinii dhufa jechuudha.
gamalachuun maal ta'e jechuudha amma wal qixa ta'e asiinis 24,349 gama kireediitiidhaanis 24,349 nuu dhufe sirreessini irraa jechuudha bifa kanaan sirreessitu correcting entry yeroo baay'ee gaaffiinsa akka kanaatti waan kennamuufi bifa kanaan sirreessitu jechuudha. Kutaa har'aa xumurree irra natti fakkaata. Galatoomaa horaa bulaan isiniin jedha. Garuu immoo adaraa keessan like share subscribe gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Telegiraamni keenyas barnoota dhalootaaf kan jedhamu banamee jira. Isas deemtanii achirraa maateriyaala garaa argachuu dandeessu jechuudha. Dhiifama ammaaf chaaneliitti hin jijjiiramne giruuppiidha waan ta'eef gara fuulduraatti gara chaaneliitti jijjiirra. YouTube keenya immoo adaraa keessan like share subscribe gochuun nu cina dhaabbadha jenna. Kutaa itti aanu gaa chapter 3 accounting for merchandising business kan jedhu walitti deebina jechuudha. Horaa bulaa galatoomaa isiniin jedha. Nagaan tura.